عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا كيان دفتن بقنا كيان دفتن السنين جنة. سينا قمتشو تنجيب سنة قمتشو في بسجون عبارة جرتي سنين جنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا قمتشو أران تان دكتور أبي أحمد علماء تخينيا أستاذ تخينيا جوي خينيا سمالي ماز واي تي في داتي سرا دبنا تي في دا سرا دبنا دمك على في تي في داس قتني خنا كاسيتي وانت كتك جنة يو يادك أبارتن لفتني invite يرجعتني يادا خنا شو يدن دي سنين جنة ما يت مرتون لكي نمني وما قبو فتحه مرتو داس نيو فنا وما قبنو فنا نوتي الحمد لله فينو سومالي تانا فينو أورمو تانا إثيوبيا خي سانغا جيروتي أفان هدو تبجو دندو رغمنا هاي مكانا كيان لفتن اسم هندينو جرانا الحمد لله جادرة الحمد لله رب العالمين خربينا سينوغي خربين وان كان هندن وغرسيس خربي وان كان هندن وغرسيس الحمد لله جا تنماه نما لبودان جيروتو يتو تنهند أرك قرو الحاسد ولا يفرح حاسدني إنو ما هنقمتو حاسدني نمني قلبين طاهرة هنقمني نمني قلبي وسخا نمني قلبين قشاشا أبدا إنو ما هنقمتو أبدا بلسمان تناولي هنجرتو جالتوس جبتوس لكمسي اسينتون خنينا لكمسي دمساتن يسمى خجي اينو احمد الدين جبر هنا تشتي ارانتن هنا تخيسا ليلي سلال فولي ساكت ايفا تخيسا ربي وهاجراتيس ربي عمري ديرتو خنوف عمري انت ديرتو رجنن نسا سغلي نسا مركنويتي ارا هوغنا خمي إثيوبيا خيسا هوغنا خمي أفريقيا خيسا خطاي علماء إسا ولدتك أبيه هوغنا خمي الدنيا خنر علماء إساني شيكوتي إساني هيوتن إساني ولدتك أبيه خان أفتر سيسو خو ولدتك أبو خم تجرى أبان في تجالو دبان في تجيبي يا أني نما شيكوتي إسا علماء إسا كستي خبجي جدو تاء نجيان وني يقولون في دمالي مش ويسكي دا في مالي في بلاقلا خدرة تاء وجدو دقومت خنوتي فين خنامت هوغنوني أورمو دا غوتو نيسي ورا ولدتك أباميتوما ويسكي دا في بلاقلا دقو جولي ببليسو يجو ورا جولي ببليسو إسان ورا generation lafarra olkha ukhana balleesa jiru male warra khara gaari raqa qacelcha ajirumiti wanni amma garro jechuudha huno video wanni isaanii ni baati fotoon isaanii ni baati fotoon isaanii ta asbaatu hundinu ta khayri hin qabne ta hogga gartu ijaafille hamtuudha ta tan ihmaatu laalu fille hin taani jechuudha تهوجة دائمني وان سلالو إجا دائما حركة خير خيسو قرو تأران تناهو تجولي داهو خوتو تايتي افدورا خيسي اسكرين تي في دا فولا دورا خيسي قلبي تكا ولينياتو يجو قلبي تكان قلتومي جنان دكتور أبي أحمد أبان فيتي إيس قلتومي جيرمني خنا أجي هنجرو
jijjiiramni kana achi hin jiru. Yoo nuti bilisoomne jettan nuti yommoo nuti jijjiiramaa feene jettan hoogganoota keessan warra qaruuraa farshoodhaa walitti qabatee tattaa'u isaan saniin fuula keessan kara qabsoodhaa achi deebisaa ummata walitti qabadhaa gurmaawaadhaa jaan hoteela keessaa gabbahaadhaa jaan hoteela keessaa gabbahaadhaa akka warra habashaa kanatti hojjedhaadhaa jaadhaan warra habashaadhaa isin booda dhufaniiti isin booda hojjetanii if agarsiisanii jiran. Namni akkasitti sartifikeeta harkata malee mush akka keessan kanatti taa'ee horsiirra taa'ee biiraa walitti qabatee qaruuraa ibdura tutuulee hin taa'u. Isin kanaatiitu ammaan tana hin bilisoomnee jettan. Bilisummaa jechuun bar mush carqii asiif achi kaayanii taa'uudhaa miti. Alaabaa asiif achi kaayanii taa'uudhaa miti. Hoogganoonni Oromoodhaa wanni itti isaan ummata Oromoo shawwadan jiran wanni itti isin shawwadan alaabaa asiif achi kaayan khalaas inni hoogganaadha goota itti nafne jechuudha. Sun hin dalaydu nu bira sun hin dalaydu. Hojjettanii akka Jawahar Muhammaditti hojjedha. Akka Jawahar kanatti hojjedhuuti if agarsiisi. If agarsiisi. Dhiirti dhiira hojjetteeti dhiira keessa mul'atti. Akkasitti ambitilleen simatti jechuudha. Ambiti akkasi simatti. Jawaararra Itoophiyaa keessa taa'uun isaa bar waan guddaadha nuufi. Gartanii bikka Jawahar jiru sagalee warra Habashaa hin dhageemtu. Sagalee warra Habashaadhaa hin dhageemtu. Waayirlasa Oromoodhaati Jawahar. Waayirlasa qabsoodhaa. Bulutus jennaan. Abiyyi taanaan akkasuma. Nama jechuun kanneen kan nuti fe'u ummata jechuun kan ummataaf ta'u kan hawaasaaf ta'u kan addunyaaf ta'u rabbi nu haa dhiisu ija teessan hamtuu rabbi irraa haa qabu adawwiidhaatiitu waan hamtuudhaan isaan yaama adawwi warra qalbiin wasakaa santu isaan yaama sun ammoo hin gammaddan isin sun hin gammaddan gammachuun keenya isiniif gadda haa taatu gammachuun teenya isiniif gadda gartanii akkuma dammaqaa kana jechuudha. Dammaqaan amma biyya guddatte keessa ture namni biyya guddatte keessa ture akkamitti TVdha jecha boy Donald Trump TV mataa isaa qaba. TV show TV mataa isaa qaba. TV kun ka Jawahar okay anaatiitu jee unumaatu OMN TV ka Jawahar maal fiddan OMN kan Jawahar akkuma Donald Trump qabutti isaafis kanneen jira kan Jawahar jennee jira inumaatu ka Oromooti jechuun hin ta'u. Oromoo tanaatiitu waa takka illee hin beeyneefi TV kan Oromooti jenne isinii haa galtuufi TV kan Oromooti jenne malee TV kan nam tokkooti naatiitu isinii hima. Gartanii qabaachuu hin danda'u namni mataa isaa qabaachuu hin danda'u namni tokko. Namni mataa isaa qabaachuu danda'a. Biyya guddatte tana Afrikaa qofa mootummaa Afrikaa qofaatiitu TV'n kan mootummaatii jedhama. Ammoo biyya guddatte keessatti TV'n kan dhuunfaati. Biyya guddatte keessatti biyya faranjii tana guututti TV'n kan dhuunfaati. Dammaqaan waa takka hin beeku. Waa takka biyya guddatte keessa ture. Biyya guddatte isa waa takka illee waan isiitiis hin beeku. Biyyaan an jiru TV'n guututti kan mootummaa odoon taheen kan abbaa qabeenyaa kan dhuunfaadhaati. Hayyama mootummaadhaatiitu kannaaf waan fedhe ittiin dabarsu. Gartanii biitti guddatte guutuun akkasi. Warri imma TV show mataa isaatitti qabu kun hundinuu ka isaati jechuudha. Kan abbichaati. Eenyu karraa kafalu ummata. Ummanni maaliif kafala laaluudhaaf kafala. Gartanii nutis OMN TV'n kan Jawahar. Nuti maaliif kafalla? Maallaqa wanni ummanni baasuuf maali? Qabsoo isaa ittiin haanuu gaggeessuudhaaf. Gartanii yoo qabsoo tana ittiin nu haa gaggeessu jettan OMN TV cinaa dhaabbadha. Baasaa waan baastan.
Kana achi akka dammaqaa sanitti TV'n gurguramee jira. Abbaa dhuunfaatiif gurguramee jira. Haa gurguru. Inumaatu haa gurguru. Gurguruudhaa miti maaliif guututti meeshaa isaa guututti maaliif hin gurgurre? TV yoo gurgurame TV yoo gurgurame eenyu kan maallaqa uummata irraa guuru? Johaar. Kan baasu eenyu? Johaar. Dammaqaadhaa miti. Dammaqaan biyya guddatta keessa turtee biyya faranjii keessaan ture jechaa ati sammuun tee sammuu ijoollee xixiqqishoodha. Ijoollee xixiqqoo harkaan lafarra deemtu hin geessu jechuudha. Harkaan lafarra deemtu hin geessu. Akhi nama xayyaara re'ee keessatti yoo dhokattee dhufte hin beekne egaa. Xayyaara re'ee keessatti yoo dhokattee dhufte hin beekne. Dirana biyya guddatta keessa turte gad deebitee akka ijoollee xixiqqishoodhaatitti waa babarreessuun kee wannidhaa miti naaf hin galu. Opiidiyootu xaasaadhaan si shawwade. Alamuu simeefa eenyufa isaaniitiitu xaasaadhaan si shawwade. Xaasaa akkami shawwadamta tanaa? Gaafa rakkoodhaa san fitti as dhiyeesseeti hoottuutiif jijjiirisiin jee siisanuu huccuu faranjiidha. Huccuu faranjootaa huccuu faranjiin irraa duute huccuu reefkaa siisanuu uffatee deemu. Garte dammaqaan wanni inni seehe laayikii ummanni laayikii godhuuf komentii ummataa san sheerii ummataa san saniitiitu waan guddoo itti fakkaate saniini sossobame. Yaa badaw amma kan akka isaa kanaatiitu gad deebi'ee akka ijoollee xixiqqoodhaatitti dhoqqee laaquu jira jechuudha. Wallaahi hujii teeti harkatte hujuma si fakkaattu harkatte akkamnumaatu hujii si fakkaattu harkatte. Hujii si fakkaattu harkatte. Kanaaf waan TVdhaa wanni si naqe hin jiru. TV wanni si qabe itti si geessees hin jiru. Okay? Gurguramee yes baga gurgurame. Qabsoosaa fixee jira fedhuus. TV'n hafe ummataa itti guuttata. Hafe ummataa itti guuttata. Harki Oromoo bal'a. TV'n itti xiqqaataa barjoar. TV'n itti xiqqaata. Warruma maanaa TV hin beeyneefi TV takka arkee hin beeyneetiitu OMN maareen OMN akkana akka beera ganta keessaa jaarsi irraa du'ee amuutaa keessa namni hogga amuutaadhaaf wanni godhe isaa waan birooti haasa'uun akkas ta'e amma dammaqaan akkas ta'e. Kan amaarii asii hojjechaa jiru hogganoonni Oromoodhaa asii xaasaadhaa fi wiskiidhaa fi kana wal qabatee tatta'a. Ummata akkanaa kanaatiitu barnu guutee bara. Ummata akkanaa kanaatiitu gufuute. Jawaarittis gufuu taatan, Abiyyittis gufuu taatan, biyyattis gufuu taatan jechuudha. Isin dhabamuudha qabdanii bara. Kanatti Abiyyi Ahmad isin laalee isin tuffate. Silaa isin hojjattanii, silaa isin nama taatanii, silaa isin hoteela keessa taa'uu baattanii walitti qabamtaniiti waan takka gootan ture. Gartanii? Hogga hujiidhaan ustaazonni keenya sheekotiin teenya isin moote maaliif boochan? Abiyyi islaama qofa walitti qabatee, Abiyyi sheekotii qofa walitti qabatee, Abiyyi hay namni ban nama hojjetu malee ban nama hin hojjenne hin barbaadu bara. Nama hin hojjenne hin barbaadu. Abiyyi miti faranjiin hin barbaadu. Namni deemee yookaan piraaktika hojjechuu waan takka hojjechuu san godha jechuudha. Gartani? Malee akka hogganoota Oromoo kanatti hoteela keessa tattaa'ee nyaata qofa nyaachuu tana qofatti yaadu faayidaa hin qabdu sun. Ganaadha jechuudha. Jenereeshiniin jiraati itti dabarsaatiif irraa ha'a baha deemaaf irraa.
wallaalonni akka isaanii ka biyya faranjii tana keessa Jawaar TV gurguratee jira, OMN akkana tahee jira, wanni ummata Oromoodha akkana taatee jirti. TV'n kan Jawaar jennee jirra, kan Oromoodhaati miti. Oromoon wanni inni qabu baasuu qofa, maallaqa baasuu qofa. Namni shawii tokko laaluudhaafu maallaqa baasaa bara. TV'n kaabbichaa tahee shawii baasuudhaafu maallaqa baasa. Maaliif baasa? Waan san itti gammada, itti yeroo dabarfata, waa hedduu itti babbara jechuudha. Akkas meeshaa lolaa seetammoo, ta waraanaa seetammoo akkamiyoo suutatti deemaa fa'a. Lakkaa biyya guddatte keessa jirtanii, biyya guddatte keessa as galtanii, deebitanii wanni tanaan hawaasa laayixaniif hin jiru bara. Baradhaadha isin hin jenna, qalama lafaa fuudha. Biyya faranjii tana hogga dhuftan, faranjiin iskoola hogga isin nayte, ABCD hogga asii babbarattan, san wallee isin wanni seetan. Hay, sun barumsaa miti beeke. Sun barumsa garaadhaa qofa akka baatitti waa itti fudhattu san baratte malee kan hawaasummaadhaan baranne isin. Kan hawaasummaa hin baranne namni Itoophiyaatti hin baratin. Xayyaarri khalaxaa Ameerikaa fi Kanadaa fi Awustiraaliyaa fi Awurooppaa fi kana isa fide kun faayidaa hin qabu. Faranjiiwuu rakkisu jira kun. Ummata yoo poostaan tokko itti dhufe ganda keessaan fiiguu bara. Yoo poostaan tokko itti dhufe ganda keessaan fiigu. Dammaqaan amma yoo gaafa poostaan itti dhufe ganda keessaan fiiguu ture. Laatiyootu harka qabee nama babbaratee fi kana geggeessu ture laatiyoo. Laatiyoon irra shaatira. Laatiyoon amma irra shaatira isarra. Wal keessa dhee dubbata afaanis. Itti ida'ee dubbata numaatu. Ilaa yoomii kan akkanatti hogguu afaan Oromootiin tooppika daddabarsaa ooluu jee Ingiliffaa tokko keessa buusa. Kuni takkaa bara khalaxaan hun dubbannee bara dogoggoreetu hun dubbannee bara. Namichi wanni baantan kun dammaqaan kun takkaa dogoggoraan hun dubbanne. Gartani namicha hogga poostaan itti dhufe ganda keessa fiigu hulaa namatti dadda'u. Mee wanni tun waan isin jettu hin beekuuti naa hiikaadhaa jee ganda keessa fiiguutu waa'ee OMN irraa haasawa. Waa'ee Jawaar irraa haasawa. Hay TV'n ka isaati kan Jawaarii barbo Oromoo wanni inni qabu waan san laaluudhaaf baasuudha qaba. Kan hojjetu Jawaar kan kontirool godhu isa. Kan kontirool godhu isa. Okay. Akka wanni isaa sun irraan dhaabne kawaatti baasu ummata. Mana gabbaante ziyusta. Taa'iituma loon kee elmi hojiin teessanii. Namicha poostaadhaan ganda keessa fiigaa ture. Sanii diituu arraan tana gad deebi'ee waa meeqa haasawa. Huccuu faranjiin irraa duute uffachaa ture. Garuu deeyyannaan kana. Hay namicha yoo wanni takka harkarraa yoo buute gajjee waa fudhachuu hin dandeenye. Garaasaa guddaa dhuufuu san qabeenya seesan. Kanaaf hogga isaan laaltan gartanii Abiyyii fi Jawaarii fi ustaazota keenya kana hogga laaltan hatta footoo isaaniitu hogga laaltan maashaallaa jaa budaan ta'ina budaa ittiin ta'ina gartanii gammachuun har'aan tana hangam qabdu wallahi alhamdulillah takka akka har'aatti ittiin gammanne qaba. Boo meedhaa abbaa ilmaatu abbaatu fitti faa bara. Abbaatu fitti faa barana. Hay yoo isin fitti hin tufne eenyu ka isinii tuttufu isinummaanu budaa taatanii bara. Ummata waan ifiiti irra budaa ta'u.
isin malee nagarreewu namni ifi tuttufa yee bar hogga namni gammachuu akkasiisan hogga harke akka nama habbatu soodaa gartanii mi wahitti naqatee akkanatti laal akkana je'ootitti gartanii mi akkasi diddibatan jechuudha moobaayilli xiyyaa'u na dibijee akka fiigalaan na dura gartanii moobaayilli xiyyaa'u na dibijee fiiga mush isin wanni ettanii miti isin asii TV'n akkana ta'e Jawaar TV gurguratee warra dhuunfaatiif gurguratee hayi aboodhi saaha gattaaha gaafa qabsoo sanuun ture lakkaa isiniiti ummata gaafa qabsoo sanuu waa takkallee hin baasin saantima tokko hin baasin warra waa takkallee hin baasiniitiitu asii waa'ee TV'ti irraa haasawu ummata yoo qoloo namaa tokko gannaqe waa takkallee ofirraa wanni godhuu hin dandeenye isin kun hogga gaddeebitanii wayirraa haasoytan abiyyi faarraa haasoytan qaanfadha hojjettanii hojjedhaa deemaati akka namaatitti baradhaatii hojjedhaadha isiniin jenna baradha biyya guddatte TV'n ka mootummaatii miti mootummaan waa takkallee keessaa hin qabu TV'n kan dhuunfaati warra qabeenya qabu santu TV qaba malee mootummaan tokko hin jiru namni kun TV mootummaati jee qubatti dhaabu hin jiru yoo minaalbaat nama hin beene gartanii mi yoo baqataa Afrikaa irraa dhufe kan akka kana gartanii mi kana qofaatiitu bar TV mootummaatii jaa TV mootummaatii maaliif Itoophiyaadhaatti TV Itoophiyaati TV mootummaa Itoophiyaati jaan gartanii wanni akkanaatu nama doomsiti xabi'aa teessan ta Itoophiyaadhaa san barbaree nyaattanii feesbuuka seenuu dhiisa gartanii xabi'aa teessan ta Itoophiyaa saniin biyya namaa tanan dhufina xabi'aa teessan badduu san hadhooytuu san achumatti dhiisa hogga biyya namaa dhuftan qilleensa biyyaatti wajji wal baru eenyummaa keessan haaretti wanni ta'uudha qabdan gartanii akkamitti yaaddanii nuuf hin galuu bara akkamitti yaaddan qoy akkamitti yaaddan biyya guddatte tana guututti tiivummaanuu TV mootummaati jee namni yaamu hin jiru yoo baqataa qofa ta'e malee baqataa biddeena nyaachaa ture gartanii mi barbaree nyaachuu ture san malee tokkollee hin jiru mootummaan hayyamani kannaaf kanuma malee TV'n guututti ka dhuunfaati an TV mataa kiyyaa qabaachuudhaan danda'a shawii tokko dabarsuudhaaf ummanni immoo na cinaa dhaabbachuudha qaba jechuudha sappoorti na godhuudha qaba kan gartanii TV'n kun kan Johari jaalattuu jibbitus kan ammoo sappoorti godheen ummata jechuudha hay inumaatu rabbiin isinii godhee TV'dhaan bilisoomtanii asii hoggaa hanjamaa gootanii qaanfattanii Oromoo malee ka TV'dhaan ka bilisoome ni jira yaa jamaa Oromoo malee ka Facebook'aan kan bilisoome ni jira ummata bar xiqqoo qabaddu tana xiqqoo harkattee tana if harkaa facaasaa jiru bara aboo hogganoota keessan warra hoteela keessa tattaa'u warra qaruuraa farshoodhaatii fi kana if dura qabee tattaa'u isaan sanfaa fuutanii toora feesbuukaa irratti sheer nuuf hin godhina ummata akkasiisan joollee uni belleessiti ijumaafuu hin toltu ijaaf waan hin tolle fuutaniiti hogganoota keenya sabboontota keenya maarree keenya hin jiru wanni akkasii jaarraa abbaa gadaa takkaan dhuyne waaqoo guutuu takkaa hin dhuyne takkaa abbaa jufaar takkaan dhuyne abbaa jufaar gartanii mi takkaan dhuyne inumaatu silaa bar abbaa jufaar arabaa fi kana wajji wanni ta'uu baate arraan tana namni Oromoodhaa takkittiin isii biyya arabaa kana dhayxee achi nuun jeexu beeka
inumaatu nasiba qabdanii bar oromoon tun bar waa meeqaan bar isin wanni goote bar waa meeqaan artani suuta jaa jimmaa fi ajimaan kun waa tuqaan ta'u bar tuqaan ta'u wanni akka isaanii namallee mimirqaansaan jiru beeytanii wanni akka isaanii nama mirqaansaan jiru maaliif ni hojjetan du'aayida qabanii sammaas ustaazota hedduudhaatitu keessa jira ulamaa'ota hedduudhaatitu keessa jira gartanii kanaaf oromoon tu waliif dawaa qabdi budaa ittiin ta'ina budaa hin ta'ina gartanii alhamdulillah jaa akkanatti Abiy Ahmad arraan tana sheekotii teenya ulamaa'ii teenya akkasitti walitti qabee jidduu taa'ee waliin aftira nyaachuun isaa waan guddaadha nuuf gammachuudha ummata bar dimtsaachinii sammaa jechaa ture bar warra du'uu ture bar warra hidhamuu ture bar waggaa meeqa warra du'a hundatti murteessanii bar ka isin arraan tana ka gammachuun isaanii sun isinitti hin dhageemin hin bilisoomne du'uudhatti jira maarre jira namni tokko yoo bilisoomtees duutu malee wanni hin taatu du'aati bilisummaa arkatta ammoo yoo du'uu hin fedhu yoo kan jettu taate hogganoota keeysan warra farshoo itti bittanii warra xaasaa itti bittanii hoteela keessa teessistan gayyaasa generation lafarraa ka'u kana balleessuudhatti jirtan daansii goggodhuudhaa miti artiistota keeysan warra xaasaa tumu warra ma'alayaanii warra maayikiin isaanii azaanaaf hin taane artiistota balaadhaan deemtu isaan sanuu hisimattaniiti sheekotii teenya akkami simachuu hadhabdan yaa wasakoota isinii gana artiistota nutti faarsu akka isin agar akkana jettanii nutti hin faarsina akkana jettanii lakkaa fedhan akka maayikii qabatanitti achiin kutuutu jira shahadaan isaanii iyyuu qofa isaan faayidaa hin qaban waa takka faayidaa hin qabdu artani khayritti siyaamaa hin jiran warri khayritti nu yaamaa jiru ulamaa'ota keenya sheekotii teenya ustaazota keenya isaan kana nuuf kabajuudha qabdan isaan kana nuuf kabaja nuuf guddisa gartani mataa irratti nuuf deemadhaadhaan wa'ada inni arraan tana seene Abiy Ahmad waan ajaa'ibaa haasawa ajaa'ibaati godhe arra maashaallah rabbi nu haadhisu irratti haa irraanfatu enna wallahi kana booda yoo aangoon tunuu facaate irraan kaa'enne nuti gartani kana asirratti yoo yaada qabaattan hoottaa kannadhaa akka ganna qaasanitti akka bineensa saniititti waan hin jirre immoo irraan katabina dammaqaan hirriba jira namni biyya guddatte keessaa dhufee akkamitti waan hin jirre haasawa waan hin jirre akkami qara biyya guddatte keessa ture bara ka ifin jijjiirin ka waa takka illee hin godhatin asii gabbee hogga OPDOdhaan sobame laan namni sobamuu hin qabu beekaa hay nama waa takka ni hinaafe TVdhaan banadhaa jee kee namichi kun TVn banadhaa ililli hotel keessatti ililli hotel keessa ture TVdhaan banadhaa jee muka lamaa fi kan wal bira kakkaa'e wanni sun irraa bitamuu dinnaan kasaaree jechuu kasaara namni du'aa'ii hin qabne namni farshoo dhugu inuma wannummaan isaa qaceelaan jirtu beeka wanni isaa qaceelaan jirtu harargee faattiin shawwaduudhaaf shamarran keenya babbareedduu ilillii tanaaf dura qaqqabee sanuu bar
Injiru wanni kasi ibbartee jirti Harargeen injiru. No injiru abbaayye. Kuti bira. Injiru. Harargeen maallaqa sitti kannitu injiru. Leeba. Sitti hin kannitu Harargeen. Harargeen bikkatti baastu beeti. Bikkatti baastu beeti. Halaalaa waa garti Harargeen. Mush akkanatti waa kanniti seete. Yoo baastan waan isinii khayrii qabaarrat baasa. Gartanii. Kan akka OMN fa. Ustaazota keenya fa. Waa hedduudhaa jira wanni itti baasan. Kan. Akkasi gama biraa tan hafte isiniitiitu yaada kannata. Obboleettii teenya tan Liibiyaa keessatti rakkachaa jirtu. Hidha geessaniimi. Tan Liibiyaa keessatti rakkachaa jirtu sagalee tahaadhaaf waan dandeessaniin cinaa dhaabbadhaa. Warri immoo cinaa dhaabbattan. Warri immoo ammallee waan san keessatti hirmaachaa jirtan galatoomaa galata guddaadha qabdan obboleeyyan kiyya kan shamarranii kan dhiiraa keessattuu ijoollee biyya Arabaa galata guddaadha qabdan wallahi. Warri biyya Faranjiidhaa jirtu yaa warra Ameerikaa jirtu yaa ummata huccuu Faranjiin irraa duute uffattu obboleettii teetanaaf waa xiqqoo achi darbi waan dandeessu achi darbi rakkoo san keessaa isiisan nu baasa sagalee nuu tahaadhaaf. Sagalee nuu tahaadhaaf mucayyoo saniif. Okay? Sagalee nuu tahaadhaaf. Isinis jijjiiramuudhaaf baate malee waan birootiifi miti. Gartani sagalee nuu tahaadhaaf waan dandeessanii cinaa dhaabbadha. Akkasi abbaan feete aariga. Abbaan feete aaruu dandeessa kun yaada mataa kiyyaati an dabarfadhe. Kan fedhe itti aanuudha danda'a. Kan fedhe itti aanuudha danda'a takka ol darbadhuun sin ja'a. Ammoo obboleettii teenya sana kan irraanfanne namuu sagalee tahaadhaaf lakkaa afaan keessan kanaanuu biddeena ni nyaattanii yoo isiisaniif sagalee hin taane shiishaa qofa aarsaa shiishaadhaaf sagalee ta'uun keessan faayidaa hin qabu jechuudha. Nu biratti hin dalagu. An dhugaadhaan isinitti hime isin irraa cimmeessu isinii isin faarsu. Yoo waan gaarii hojjettan isiniin faarsa. Yoo waan gaarii hojjettan akka Abiy Ahmad kanatti akka Ustaad Ahmadiin Jabal kanatti mataa ol nu qabdan akka Johar Muhammad kanatti mataa ol nu qabdan isin faarsina arba oshirin saa. Gartani tana kuno. Ammoo as dhuftanii waan biraa nutti hin qara'ina. Isinirraan katabu. Mee eenyu kun? Okay. Warri gammachuun arraatuun isin hin gammachiisin dhugaa rabbii isin hin taane isin hin jenne isinummaanu Oromoodhaa miti. Oromoodhaa miti. Baha biiftuu siin naqa. Yoo dhaabuu hayyee siin naqa. Nama baha biiftuu na naqe jee as bahetee. Spiega. Sa'aatii yagaatti fayyadamuudhaan qaba. Neetwoorkii kee akkuma jijjiiraan see obboleessa kiyya yookaan obboleettii tiyya wanni feesbuukaatuun beekamtu beeka. Maaliif? Shamara sitta hin beekamu jechuudha. Mee seeni. Waan sodaatina. Isinii sanuu bar sooshaal miidiyaa sodaatu. Isinii waasoo sodaatu. Allo asbaiga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالك asbaiga. dhiifama wajjin wallahi karaa deemuutti hin jira beektaa gidduu maana asumti keenya gammachiisee jennaan irra seene malee. Hayyeetti ofi gaaree eegasiifuu eega karaa deemuu jiraatte. Akkami nagaa qabda? Wallahi alhamdulillah. Wallahi yaanni kan kee baay'ee namatti tola. Har'a kana guyyaa hedduu gammannee waan baay'eetti gammannee jennee
yaanni kan kee wallaahi baay'ee tokko natti tole an akka kiyyatti. Galatoomi. Wallaahi wal jabeessuunii fi wal qeequwwama jiru beektaa waan gaarii irratti hojjannetti wal jabeessaa waan immoo amtuu taate irratti wal qeeqaa yoo akkasii waliin deemna yoo taate. Naam. Bakka barbaanne san akka geenyu shakkii hin qabnu kun. Akkasi kun walaal. Fayyaa ta'e egaa. Galatoomi. Wallaahi Oromummaa walitti qabna warrallee amantii biraa hordofanullee haa ta'u sunillee Oromummaa walitti qabna waan ta'eef kun gammachuun numa hundatti dhaga'ame jedheetii yaada. Yaa kun gammachuun keenya isaanillee nuuf wanni ta'uudha qaban. Gammaduudha qaban. Akkasii bara. Oromoo jechuun akkasii. Akkasii Oromoo jechuun yoo wallagga tokko du'e waan Harargeen hiriira ba'aa jiruu fi waan Jimmallee hiriira ba'aa jiruu fi dhiisigaa wanni du'een jiru dhiisigaa gammachuu qofa haasa'in siin jee bara. Hay. Wallahi alhamdulillah har'aaf illee gammachuu warri amantii biraa hordofanullee har'aaf nu gammaduu qabu yaada kan kennan deeggara dhibbatti cimiitti fufi akkuma kana namarree affeedi yaada irraa fuudhin siin jedha. Hayyee fayyaa ta'e egaa wanni du'een jiruuti waan du'een kaasina. Wanni gammachuu qofa jiru wanni du'e. Hay. Abbaatu ifa jeesu jira yaa akhi hidhadhu haa. Hay. Gartani wiskii fi maalii fi kana hidhachiisuutti dhiisaati. Qawwee hidhachiisa. Wa alaikum salaam wa rahmatullah caali. Mee qottu har'aan tana seeni gammachuu ta'e ibsime. Billaa aleeki jettaani bara har'aan tana. Biyya faranjii keessa teessaniiti TV'n gurguramee jira. OMN gurguramee jira. OMN kan ummata OMN kan juwari jala guba arrabooda. OMN kan ummata Oromootiin jeena. Oromoon maallaqa baastee isaaf sagalee ta'uudha qabdala. Kan juwari akkasi beekuudha qabdan. Isiniif hin galle yoo Oromoon TV kun keessanii isiniin ja'an malee waan isiniif hin galleefi wanni ta'e malee TV kan juhari laa. Maaliif nama Oromoo kana yoo harka kana itti hiseenaati naqi jaaniin inni beeytee itti dhiiba. Daabusii naqa. Seena. أبشر أيه وما تيمت أبشر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام أكمل. أصبحك حبيبي مالك أنت هاي أصبحك إنجلين قالوا بيا عربا كيسا بدوتي وشو خلاك بالكلام أصبحي خليك نشوفك. إفسان إنجرو أنت في عاصمة يادك يا نراف وديت يا تسوراك يا رام ألف تامتي يفهم أولين. مالف جنان أدوكنا خيسن تيسر أكمل تيسر هاي. إيجا إفسان تابع ما تيمي إفان إيجا تامي فوت تفوف. Kanaafuu yaada kee gammachuus ni qabna yaada irratti dhiyeessite kan ati gammadaa ittillee gammachuu guddaa nutti dhaga'ame jira. Gadda nutti hin qareen gammachuu malee. Gadda keessa jiru bara. Waa yaadaan qabne. Yaa gadda hin feenu nuti har'a wanni feenu gammachuu qaba. Gattee? Gammachuu nama hunda qaba garuu waan muummichi ministeeraa dabarse garuu afaan Amaaraan beekuu yaaduma uummanni taa'ee bo'aa jiru sanarraa ilaalee baay'een gammadee galma sana keessatti namoonni walitti qabuudhaaf baay'een gammadee garuu waan. Akkasi kun oola. Egaa har'a waan tokkoffaadhaan afaan Amaaraan kan jedhe amma dura jiru. Akkas taanaan gaariidha. Kanaafuu gammachuun achirraa arge tokkoffaa akka amma dura zaan achi keessatti hin jiru. Wanni akka kana amantaa musliimaa wanni achi dura geggeeffame jiru kun waan nama akkaan nama gammachiisuudhaaf fuuldurri isaa maali waan nama itti namatti tolu baay'isee. Akkasi galatoome obboleessa kiyya fayyaa naa ta'e jiraadhuun siin jaagaa'e
carraa nama birootiif hin dabarsa. Yaada biraa immoo yaada warra muuziqaanyotaa warra maal jedhan dhugaadha muuziqaan badaa sichi wanni kun oomishamuu qabu silaa wanni illee karaa maallan itti basu wama khayrii rabbi maallaqa irraa burillee nama gaafachuu ta'a waan ta'eef jecha. Na'am. Yaa. Namni kan inni irra deeggaruu qabu wanni kun fuuldurri isaa amtuudha moo maal qaba jedhee dura addaan baafachuu qaba wanni deeggaramuu qabu kun gosa adda addaa jira kanaafuu waa hundayyuu addaan baafachuu qabu wanni kabajamuu qabu sakkami naman kabajnaa jechuutu hin ta'ini namni kamiyyuu ni kabajamaa garuu wanni tun dunuu sadarkaa fi akka qaba jechuuf hin jiru. Akkasi kun fayyaa ta'e. Namni bu'aa beekuun namni naatee haasoftu kana keessatti garuu ni beekaa baluun xiqqeessaa baluun guddisaatu hin ta'ini waan keessan gidee baaftan ta'e gidee kamiyyuu nurraa gaafatamtu beekaa jechuudha yaani keenyatti fakkaata. Yaa galatoomiin sinjaa fayyaa ta'ii naa jiraadhu yaada keetii fi okay. Oromootan hundaa'u baga gammaddan gammachuun teenye gammachuu teessanii gammachuun teessan immoo gammachuu teenya isin hin jenna Oromoon amantii kiristaanaatis hundinuu fayyaanaa ta'e gaati. Okay. Laal. Daddabarsaa salaamtaarra hin turinaa gartaniimi salaamtaarra hin turinaa daddafaati laal. Deeqaa lama lamaan isinii kanna irra turina. Daddafaati seena. Isiniin naqaabshan. An kanuma harki khiyyarra na bu'een tuqa akkana والله ما بشوف الا عيونك يا أكمل نجارة. شباب أكمل. يا نجي الحمد لله توب ترتي جرت حبيبي ترتي ترون قبض بيتي مالك جنة نما هدورا تاي سي غدا اتفايده مورا قبض لا كوكيت ولا غا اتوبي انكي بلاتي سي انكي بلاتي كوكيت ونيني نقولون جرو ايوه سي خنيتين تورغاتين فايدم biyya gootaati waa takka illee hin jenne bar biyya gootaati Oromoon hundinuu goota daddaftanii seen wanni godhuu qabdan fudhachuu dafi qaaran turini. السلام عليكم. وعليكم السلام سجلي ورجي ما تون بيته والفكاتي غوتون يسيتي انا خام سيني انا تيتو اما دبته يوغا اجتني انتيم تملي ادي سيمباسون تندو بيته ما شاء الله تكاغويا كرا كمنين بينو تبارك الله هيا اتفوفي والله باين وغمچي سين جدا ما شاء الله تسياني كي بريدا عكس يكون ولا akkasuma siin jedha kanuma ibsachuu barbaadeeti gammachuu baay'ee natti dhaga'amee jira akka kootti. Abshir. Hawaii abiyyi kaasu irratti bahate dhukkee irraa kaasa naatiitu isiniin jedhe dhukkee irraa kaasa. Irra bobbaanaa immoo. Akkasi kun oolan fayyaa ta'e ayyee. Ayyee nagaa. Hawaii abiyyi fi Jooharii fi kana kaasu dhukkee irraa kaasa. Decline tejera ga kutejera wanni takkalle wanni niin godhun jiru sinifin erga obsa akkasumatti obsa kan marki xiyyaara bu'ee wanni jaani dafaati qabadda eessa kuttanga irra turtee jirtaasiiti ምናልባት ኔትወርክ ከትራተው መላ ዋን ኢሳ ሂምቤኔን ሲንጃ በያን ቀይሮዳ
waa'ee qabsoodhaan dubbatiin garuu maqaa kana jijjiiruu qabdanii baramma maqaa sabboontuu qeeroo minaamin sabboona waan jaamaa kana jijjiiraa filis nurra hay jijjiiraa kara maqaa keessanii deebisa waan kheyriidhaa yaaduudha qabdan amma gartani irra turtee jirtaatii si waa الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللي معك هات والجاي بدوقة والجاي يا عمي والله تشينا فيجر من الباب هم بين وان إسا هاي شراخ سي خنيتين ترى من الباب تركي نازل يا سي أرجيتين جرا أوكي واتكلم ونين قولون جرو مي أتسين eenyu akka ta'e hin beekne dhiira ta'eefuu shamara ta'eefuu hin beekne seenaame dafiga dafaga qooyi neetworkiin keessan kun karaa iimoodhaatii fi inboksiidhaa fi kana kanattuu lakkaanii fiiga waatsaappiidhattu waan akkanaatti irratti hoo maaliif wanni hin jenne dadhabaadha jechuudha wanni intarneetii hedduu laafatee jira. Waa takka illee wanni inni hin godhu hin jiru gaa. Sanyii Adam diimaadha. Haa isiniifin kanaaf jedhu yaa shabaqeeti yaa. Wallahi shabaqeeti waa takka illee godhuu hin danda'u mushkilati نقدر بس يعني نتحمل معك ايه اتفوف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه كيف حالك طيب؟ والله الحمد لله نشكر الله. اخبارك ولومك؟ والله الحمد لله. لقي ستي ما هايا نمتش ابي تقو شيطان لقي فن. ايوه ايه مالي في ابي سرب ما نوخن. نعم إيه ما نمني تكو ما مالي أبي كسي مارة خكسجو ديمي كله بوي كله أكسر إنه التيم أبي يتكون أنت مالي من رب ما نكان نمني نتفيل نبراز ديم وكان اللي نمني بويتي نتكان نوف أبي يهام دي كبيران جيرو بك رومتي أبا في اللي أتو أنا أخون هذا بيل إيه أبرا نتي أبرا حاجان كم نما كاغرا كم نما كرتين وخبج نما جالات سمبر بان يا نما أستاذه تشيكوتي تيجي في التأسكب gammachuu irraa sammaal jedhee himamee akkana wallahi billahi lubbuun oguu keessan maal bisin dhagaa bilisummaan tanaa achiin jirtu wanni nuti feenu guddoon tanaa beeke yaa'u dhaggeeffadhu biyya san keessatti oromoon akka meeqa cunqurfamte waan amantiinis cunqurfamteeti waa hedduudhaan cunqurfamte yaa maaliif abiyyi namni tokko bakka baduu qabeefiifu sa gartee abiyyi tuquun ta'u jiis hidhiitee jiis hidhiittoo binaasin jeeti. Akkasitti nam tokko mani gidhaa sirra gabbee abiyyaa mata akkasii maarree keessaa dhumee dhaaba akkasitti dhaaba kee qabii gad dhaabbadhu jedhee ilaala mataanaa dhaabbatoo barbaade. Argitee? Namni miilaan dhaabbatu isaan mataanaa dhaabbata. Danto nuti ba abiyyi nuu tahee jira bakka. Akkasi kun abiyyi nuu tahee jira. Namni afaan Oromoo beeku abiyyiin tuqinaa. Yaa. Yoo gowwaa taate malee. Namni tokko ma fakkeenyaaf silaa inni hummaarree ta'e mee eenyu jira bakkuma sanuu namni abiyyiin ta'e mee namni silaa achi dhaqe na eenyumaa bakka sanii fuuta. Tokkollee hin ta'u. Walla abiyyi ana bakka mangistiin kiyya abiyyi abbaan barbaade waan fedhetti amanuu danda'a. Digalee? Naam. Akkasitti waan gaariirra jirta gammachuu tana namuutu mee akka kiyya kana yoo gammade jiraate baga gammaddan jennaan. Abshir ayyee fayyaa ta'e egaa jiraadhu. Ayyee.
namni mirga qaba abbaa fedhe faarsuu mirga qaba abbaa fedhe gartanii akkana ittanii naareena ummanni isin keessattu ummanni aaru social media dhaa'u akkaataa itti fayyadamtanii beeni ummanni yaada namaatitti aaru kun akkamitti wanni ettame ummata bar isin akka dammaqaa kana yaadu bar akka dammaqaa yaaddanii bar ayliin teessan aylii dammaqaadha dammaqaan amma awurooppaa keessaa dhufe biyya guddatte keessaa dhufe nama TV dha jecha booyuu bar TV biyya guddatte kana keessatti TV kan mootummaadhaatii miti itti himaa dammaqa itti hima mootummaan hin qabdu TV biyya guddatte kana keessatti hin qabdu TV biyya Afrikaadhaa qofa biyya diktaataraa qofa TV dhaan kan TV wanniidhaa jaan mootummaadhaa jaan hartan TV kan juwaare isini haa galuufi TV ummata Oromoo jenne malee nuti TV kan juwaare Donald Trump isini qaba tana okay gammachuu har'aan tanaa ibsachuudha qabdan ol seentanii tartiiba keessaniin gartanii mi ibsachuudha qabdan isin ammoo warri gammachuun ustaazota keenyaa kun isin hin gammachiisne warra hogganoota keessan qaruuraa wiskiidhaatii fi kana itti bittanii hulaa dura keessanii footoo faa kaastanii hogganoota keenya sabboontota keenyaa jettanii toora feesbuukaa irra gagadhiistan jechuudha. Sakhraanni hoggaa akkaminni wanniidhaan deemuu danda'a. Sakhraanni biyyaan deemuu hin danda'u. Sakhraanni hogganni keessan uummata akkanaati jechuudha. Hoggana du'a warri Amaaraa barboo dhiyeenya kana kunoo ni turree bar ka'anii hidhatanii beekumtii harkatanii jiran garuu hogganoonni Oromoodhaa warri nuti duraan qabsaa'ota ja'an galteeti isaan hundinuu qaruuraa wanniitiin kunoo akkana tetteessi. Kanaaf Jowaar hin tuqina Abiyyi hin tuqina ustaazota keenya ulamaa'ota keenya hin tuqina irraachi gora Oromoo malee hin jiru kan TVdhaan kan bilisoome Oromoo malee hin jiru kan Facebookaan kan bilisoome gartani ummata akkanatti rabbiin nasiiba tolche kanaatiitu kadeemee qawwee bitatee if hin jaarre nuti du'uudhatti jirra nuti akkana jirra yaa akhi hay barbaree nyaachaa feesbuuka seenuun hin jiru gartani hin jiru wanni akkasii aboo dhaabumee nama tokkoon naqaati eenyu sababa hiyyaan kun eenyu shurrubbeedhaasa seenime shurrubbee hottumee raagi ciboo hin taane gaaboo haareetti dhaamsiiti telefoona kee haaree dhaamsiiti seeni siin naqaati seeni haareetti gammachuun har'aan tana gammachuu ajaa'ibaati tanammoo dura dhaabbannaa jettan isintu beeka ani hoggana keessan sun hoggana hin ja'uun mootummaa addunyaa hunda agarree jira kan ulamaa'ota isaanii keessa ta'anii ulamaa'ota isaanii fitti as qabee wajji taa'ee wajji nyaatu kabajaadhaan isaan dubbisu numan agarre kan akka Abiyyi Ahmad malee nama kanaan isin diktaateraa maarreedha jetta duuba isin ummata hin yaanne kanaa jecha saba guddaa Itoophiyaa san guututti wanni haa jiru haa facaasu isin yoo mataa wal jalan qabanne isin yoo tokkoon taane rakkoo isinii qaba moo Abiyyii qaba hoggaasan ayee seeni mee haa seeme akka dhageemtuu silaala wallahi sagaleen teen dhageemtu irraa achi fagaattee jirta dhiifamaan sin jaa obboleessa kiyya nama biraatiin itti aansa sagalee tee telefoona kee dhaamsi
dammaqaan waa takka keessa hin jiru waa takka keessa nama jaamaa jaaniin dammaqaa keessan kana gannaqa garaa kaneef dura dhiibee garaan isaa namitti rimee meeqa wanni dhantiin adeemu malee hin fakkaatu yoo amma qalamni tokko yookaan wanni tokko yoo kiisha isaati yoo harka isaatii buute gajjee ol fuudhuu hin danda'u nama akkanaa kanaatiitu OMN fi Juwaarii fi maaree qeeqa. Amma isiniif dammaqaan waan san babarreesseef wanni tee jiranni baratee jira isinitti nafneemi baratee jira barinni barumsa inni barate kan garaadha kan faranjiirraa itti waa fudhatu kan sadaqaadha san barate qalama meeqaa jira hedduudha jechuudha barumsa jechuun kan hawaasummaadhaati kan mataa kanaa agartaniimi biyyatti namni qalama hin fuudhin lafarraa waa takka faayidaa hin qabu waa takka nuti namni nuti feenu kan akka Abiy Ahmad kana kan sheekotii isaa ulamaa'ota isaa ifitti as qabee sheekotii hidhamuu turte ajjeefamuu turte garafamuu turte dimtsaachinis sama waree jechaa turan kan akka Ahmadiin Jabal kana fa'a qabsoon Oromoodhaa silaa isaan kun keessa hin jirre bikkan geessu jechuudha bikkan geessu gartani rabbiin waa dhiisu sheekotii teenya ulamaa'ota keenya rabbiin waa dhiisu sila akka hogganoonni keessan farshoodhaa fi balaaqalaan deddeeman kanaan Oromoon hin bilisoomtu ifa irraa agarre kana numan agartanii qabu hawamii ammaan tana seen shurrubbee ni jirta mee ol darba dhummatna yoo ka jiraatu taate yoo shurrubbeen hin jiruun si'a yoo shurrubbeen hin jiru ni been si'a okay mee Muhammad iseen ta'a yaada kannadhu waa'ee waa'ee qabsoodhaa akkana ittiin dubbatin gammachuu arraan tanaa qofa nu dubbadhu. Gammachuu arraan tanaa qofa nu dubbadhu. Ulamaa'onni keenya sheekotiin teenya jiraachuudhaani Oromoon arraan tana hangan takka wanni deemuu dandeesse jechuudha. Mee qabadhu haa irra turtee jirta si ergeetiin ture egaa waa takka illee godhuu hin danda'u minaalbaat neetworkii kee ta'uun oolu neetworkii keeti Oromoon tokko maqaa yeroo maarre waan akkanaa kana jijjiiradhaadha isin hin jenna jijjiiri dee maqaa akkanaa kana jijjiiri yaa kee jijjiiri kun nu biran dalagu kutti dee maqaa akkanaatiin hin dhufin na bira hin dhufin maaliif jennaan isin rakkoodha uwwanni jechaa jirtan warra akka dammaqaa kana yaadu isin akka dammaqaa kanatti yaaddan isin nama biyya guddata keessaa galee OMN akkana TV'n akkana jechaa ture TV biyya guddattee tan wanniidhaan deemu TV biyya guddatte keessatti namuu kan mataa isaa qaba namuu Donald Trump TV mataa isaa qaba. Shawii garuu itti dabarsa. Kan laalu ummata. Ka TV san sappoortu godhu ummata. Gartanii? Akkuma OMN ti jechuudha. OMNnis kan Joohari kan cinaa dhaabbatu ummata. Ummanni sappoortu godha. Inni waan dabarsuu dabarsa jechuudha. Akkasi kun akkasi fudhadhaa akka dammaqaa kanatti yaadina isiniif
isiniif hin galle jenneeti TV'n ka ummata Oromootii jenne malee TV'n abbuma tokkoon ka yaamamuu qabu. Nam tokkoon qofaani yaamamuu qaba laala. Nam tokko qofaan. Maaliif nama keenya kanaatiituun fudhanne biddeen hedduu nyaattan. Namni biddeen hedduu nyaatu beekaa sammuun isaa kana keessa waa takka illee hin qabatu beekaa. Namni biddeen hedduu nyaatu sammuun isaa hin yaaddu. Nyaata khafiifa nyaachuudha qabdan. Oduma isin akkanatti teessaniiti oduma hogganoonni Oromoodhaa akkanatti tattaa'eetuma farshoo dhudhuguuti amaarri if jaaree waa hunda fixatee kunoo Itoophiyaa tana qabachuudhaaf deema. Isin ammaas asuma taati nuti hin bilisoomne abiyyiitu akkana nu godhee abiyyi mataa isaatitti wanni inni si godhuu danda'u hin jiru. Lubbuu takka lakkaa'eeti. Ifii keetiif hin jaarre wal cinaan dhaabbattan hogganoonni keessan farshoo dhuga. Maabara kufee haasaa. Kana eeggachuu jechuun bar ummanni kana eeggachuu jechuun bar qaanyii bara. Ani ummatuma Oromoodhaa keessattuu warra ummata kana abdatu na ajaa'ibaa onumaatu. Footoon isaanii harkaadhaaf hin taatu farshoo isaaniiti wajjin. Akkasi Muhammad Nur si ergeetiin ture bara. Hoggana farshoodhaan deemu nuti hoggana hin jennuun. Muhammad Umar si ergeetiin jira. Waa takka illee hin qabne neetwoorkii heetirraa hin si'a. Akkasi jajjabeessa. Abiyyi akkana nu godhe abiyyi maarree nu godhe jechaan oolina. Akkana jettanii. Ustaazotni keenya isaan arraan tana kan qabsoo tana asiin gahe. Jaalattanis jibbitanis. Kan akka Ahmaddiin Jabal fa'a. Kan akka Raayyaa fa'a. Warri du'ee jira. Warri du'e isaan karaarra kaayeeti kute. Allah irrahmahum jennaan. Kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa fa'a. Waaqoo guutuu fa'a. Kan akka isin biyya Arabaa kanaa wal bartan. Akka isin biyya Arabaa kana dhayxanii waa daddalagattan. Kan isin godhe Abbaa Jifaar fa'a. Hiree bara isinii kannee bar akka isin biyya Arabaa kana dhayxan gartanii mi ka isin godhe isa jechuudha. Abbaa Jifaar. Amaaree Amaaraatillee ban nuti Oromoodhaa jettee himatti bara. Nuti Oromoodhaa jechaaniiti achi keessa hojjechaa jiran. Sababa inni achi dhaqee waa hunda fiffixeeni isaan illee achi dhaqan. Okay. Maal goona gaarii? Galatan qabdanii bar isin. Galatan qabdanii yaa jamaa. Isin kanaatiitu nu keessa jira. Isiniitiitu nu Oromoon miliyoona 50 ijanna gaammaa sadha. Isin kana hojii. Isin kana wanni godhuudhaaf isin kana keessa achi baasuudhaaf haareetti filtireetti isin godhuu qabna jechuudha. Haareetti. Harkatee tana nama guddifata. Hogganoota keessan kawaa dhugee akkanumatti taa'u kana. Gartani? Warra farshoo dhuguu kan. Warra ijoollee balleessu. Warra daa'ima balleessu. Warra shabaaba lafarra ol ka'u jiru kana baballeessu kana. Nurraa dhaabbadhaa jaan ari'a. Waa takkaaf hin tahan. Hin mari'atan Oromoo dhaaf wanni goone hin ja'an eega ummata sobuudha. Eega ta'anii nyaachuudha. Namni Amaara irraa silaa wayii baraabara. Amaara kanarraa waa hedduu dabartan. Namni waa tuffatumaa takka illee baratu beeka.
Asgabbaay waa'ee qabsoo nutti naasayin waa'ee gammachuu teenyaatirraa haasa'uu jira gammachuu teenya qofarraa haasa'uu qabda. እንዴት ብዬ ነው የማስገባ? ፒክቸር የለም። ባስገባ እንኳን ፊትን አታሳይም። ተደብቀ ነው ያው የምታወራው። ወይ ልትሳደብ ትችላለህ። ዛሬ የስድብ ቀን አይደለም። ስድብ ደግሞ አናስተናግድም። የደስታ ቀን ነው ዛሬ። አብይ አህመድ ዑለማዎቻችንና ኡስታዞቻችን እና ሼኮቻችንን አንድ ላይ ሰብስቦ አንድ ላይ ያፈጠረ ቀን ነው ዛሬ እና እሱን በተመለከተ ደስታ እያሳለፍን ነው እያስተላለፍን ነው። በዛ ላይ ነው ሰውም ራሱ አስተያየት ያው እየሰጠ ያለው የተሰማውን ማለት ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ለስድብ ቦታ የለንም። እሳደባለሁ የሚል ቦታ የለንም። ምንም ነገር አናስተናግድም። ኢንቫይት ደግሞ አናረግም። ደስታና ስድብን አንድ ላይ ማደባለቅ ደግሞ አይሆንም። ኑ ደጋጋ ፈያ ኑ ተሃ ኸይሳይን በሐማን ተነ ማሊፍ ሰዓት እየተፈየደሙዳን ቀባ ሰዓት እየተፈየደመ እስኒ ወጂ ቱሬቲን ጅራ አንቀ ሀፌሞ እስኒ ትጉተዳ ረቢ እስን ብራ ሀጅራቱ ቢከ ጅርተንቲ ሀምቱን እስን አርኪን እስን እንጀና ኑሌ ረቢን ወሃ ኤጉ እጂ ሀምቱን እስን አርኪኒ ቢከ ጅርተንቲ ربي اسن هاتيس نجيان بيتيزنت اسن حاجلچو نجيان ورا خيسنت اسن حاجلچو اسن جنو بليان كيا فيانو تها علماء اوتا سدين بي سعودي خيستي موتمان سعودي دا اجيسو داف دو اتي امورتسن دعاي غدا داف دعاي غدا داف سانسن ارتني فردين اساني ما فردين إسانسن علماء أوتا سدين سن علماء أوتا سدين موتمان سعودي عربية دا دعاء تمور تسن دعاء يقول أداف عربني سلاو شيطانا خيري هنكبو علماء أوتا سدين سن وني قدن تمور تسن دعاء أكاسي جولتين يا نجيت نوجرات داغا فياتها